dhufee hojjedhu mana madaamii mana nama guddaa mana jaartii ankabaa akkabuuti. Haa ta'u garuu niitiin ilmaa mana keessa jirti. Hojii jaartii san dhiisitii hojii biraa hojjedhu jettee naa jechi. Yeroo kana jaartiin na jalaa kaatee baddi. Gaafa jaartis waa taate dubbiin karaa kiyya zooruu danda'a kan jedhu obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafatte. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ta'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan immoo Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufee viidiyoo adda ta'edha jechuudha. Yeroo hundumaa immoo viidiyoo adda ta'een isinii qabadhee dhufa jechuudha. Viidiyoo isin jijjiiruu danda'u akkasumas immoo nama isin gochuu danda'u. Kanaaf viidiyoo kiyya keessatti kan isin komachiisu kan isin mufachiisu yoo jiraate dhiifama naa godhaa isiniin jecha. Yoo gaafii qabaattan yoo yaada qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Hedduu keessan immoo warroonni lakkoofsa bilbila kootis barbaadan ni jirtu. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaa gizee tokko koomentii jalatti barreessee ture argachuu dandeessu jechuudha viidiyoo kiyya jalaayi. Asumarraan hanqaxxitumaan gara yaadichaa isin dabarsa jechuudha. Nu wajjumaan tura hanga dhuma viidiyoo kanaa isiniin jedha. Gaafichis akkas jira. Ani gaafan biiroo irraa dhufuun namichi na fudhatee na fidee sunii jaartii haadha koo xoortaa haadha koot eeddaa naan jedheen na fidee gaafa mana isaa ga'u garuu haadha manaa isaatitu mana jira. Haati manaa isaa inni waan mana hin oolleef haati manaa isaa hojii biraan ajajji. Jaartiin garuu baay'ee nama rakkisti gadi sinteechuu. Ani yeroo dalagaa san dalaguu deemu jaartiin na jalaa baddi na jalaa kaati. Ni waa na jalaa balleechiti. Ani immoo waa taati jedhee baay'een sodaachaa jira. Wanti kuni osoo jaartiin waa taate ana na miidhuu danda'u kan jedhudha. Dalagaa ishiin ajajju kanammoo akkaman godhaa kan jedhudha jechuudha. Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf madaamonni tokko beektanii dhimma isaaniitii miti jechuudha. Keessattuu haadha abbaa manaa isaaniitiif dhimma isaaniitii miti jechuudha. Niif galee keessattuu nama gurguddaa kanaa jechuudha dhimma isaaniitii miti. Gizee abbaa manaa isaanii afootti nama isaan jaalatan fakkaatanii gizee isa duubaa garuu nama biraa fakkaatu jechuudha. Niif galee amma obboleettiin keenya kun gizee biiroodhaa fidu haadha tiyya eedda jedhee waan jiru xiniqqaaqee itti himee jira. Garuu haa ta'u gaafa mana dhuftummoo niitiin ilmaa hojjedhu jettee hojii ajajji. Gizee kana immoo jaartiin jalaa baatee manaa baatee deemti. Akkasumas waa jalaa balleechiti jechuudha. Si'achuun laalu jaartiin ishiin hedduu dhukkubsattuu natti fakkaatte kaayoonan beekullee baadhee akka dubbisnillee garuu sirriitti naa dubbifamuu didee aga tokko dubbisee jira jechuudha barreeffamni ishii. Akkas isiniin jedha kabajamtoota kiyyaa. Amma ani akkanani jechuu barbaadutti jechuudha. Yaanni obboleettii kiyyaa qoodu ergitti viidiyoo kana ilaalti waan ta'eef ergaa jaartii akka eeddu si fidanii jechuudha. Ati wanti godhu qabdu gizee niitiin ilmaa si ajajju jaartii bira kootu ati jaartii eegi jettaan siif galee kootu ishii bira taa'i. Yeroo ishii bira teechi ani immoo dalagaa kana nan dalagaa. Garuu ishii bira deemee yoo ishii waa taate anatu itti gaafatama waan ta'eef hin dalagu jettaan. Gizee kana ishiinuu nagarii sitti fiduu dandeechi yookaan dubbii sitti kaasuu dandeechi beekamaadha. Gizee kana abbaa manaa ishii bira ga'uu danda'a dubbiin babal'atee guddatee jechuudha. Ati sookan immoo waan jiru abbaa afaayyoo kan dubbachuu dandeechu ta'e arabiffa dubbachuu kan dandeechu yoo ta'e namicha si fide sanitti waan jiru muluu himuu qabda jechuudha. Maal jetteetu ani ati ishii eeginaan jette garuu haati manaa kee dalagaa mana keessa na dalagsiifti. Gizee san immoo ishiin kaatee deemti waa taate akkaman godhaa jettee gaafatta jechuudha. Isa isiniif galee inni immoo murteechuu sitti himuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ishii afootti jechuudha. Bakka ishiin jirtutti waan kana gochuu qabda. Isarraan kan hafe immoo gizee ishiin immoo jechuudha ijoolleen teenya wanti beekuu qabdan jechuudha. Wanti hubachuu qabdani biyyi kun akka biyya Itoophiyaati miti jechuudha. Biyya Itoophiyaatirraa garaagaraa jechuudha. Akkamitti garaagara yoo naan jettani amma jaartiin sun osoo atiin argin yookaan waa taate yoo duute yookaan immoo yoo waa wayyoo taate jechuudha.
zim jedhanii amma kan Itoophiyaa namni yoo du'e yookaan nama akka dingataatti du'e tokko fuudhanii mana yaalaa geechuu mitiire garuu kaawwan immoo kan akkanumatti durumaayyuu dhimamaa ta'ee to du'e isaan dhimamee du'e jedhu malee namni bakka takka geechuu hin jiru garuu akkasii miti jechuudha kan biyya kanaa yoo namni tokko waa ta'e dhimameetis haa ta'u algaarratti sana fi algaarratti kan tortore haa ta'u dirqama marammaramuu qabu jechuudha. Namni du'e sun osoo hin marammaramiin gara awwaalaa hin deemu jechuudha. Gara awwaalchaa hin deemu. Marammaramee maaliin akka du'e dhukkubamoo harka namaati moo jedhu beektanii beezawee isaan namni tokko du'e taanan shakkii qabu waan ta'eef zim jedhanii deemanii hin awwaalanii jechuudha. Ni marammaru kan akkamitti beektu naan jettanii ani kanaan dura mana nama dhukkubsataatan dalagan ture seenan isaa dheeraadha. Viidiyoo isaa kophaatti isin hojjechuun yaadaa jira jechuudha yoo haalli naa mijate. Inna yeroo kana jaarsi kun baay'ee dhukkubsataa ture algaarraa hin ka'u harki isaa lamaan algaarratti hidhamee jira jechuudha. Sababbiin algaarratti hidhameef nyaanni isaa afaaniin dubbachuu hin danda'u jaarsi kun qoonqoo isaa jala bananii jechuudha. Qoonqoo isaa kana akka oksijiinii fudhatu afaanii oli du'aadha jechuudha. Mormaa ol du'aadha rabbiifu garuu mormaa gaduma afuurri keessa jira. Qoonqoo san uranii bananiit achi keessa shiboo galchanii shiboo san keessa oksijiinii godhanii akkasitti haala saniin oksijiinii fudhataa jechuudha. Innaa isarraa kanaaf immoo sagaraa minaaminillee daayibirii minaamina kanatti uwwifamaa hin qeyyaramaa fi kan fincaanitis immoo yaa shiboodhaan akka kiisii wayii jira haala saniin fayyachiisu jechuudha. Isiniif gala kanarra innaa jaarsi kun akkasiin jechuudha. Oduma akkasiin dhimamu anuyyuu waggaa 2 bira hojjedhe jechuudha jara sanii. Innaa gaafa jaarsi kun boqotu jechuudha ijoollee waan sin garramu jechuudha. Innaa jaarsi ani kophaa kiyya taanan sarraatinyaa na gargaartu naa fidan jechuudha. Hojiin natti baay'atee jaarsis bakka akka maleedha baay'ee nama rakkisa. Kanaaf sarraatinyaa Filiippiinii na dabalan. Halkan rafuun hin jiru waan ta'eef isa biraa namni rafu waan ta'eef amma sarraatinyaa Filiippiinii san wajjin ishiin galgala rafti. Ani immoo ganama rafa jechuudha. Yeroo ishiin kaate too jaarsa kana eeguuf kaatun ani immoo dabaree koo deemee rafa jechuudha. Yeroo kana gaafa dabaree kiyyaa galgala jechuudha. Kutaa sannan ta'a kutaa jaarsichaa san jechuudha. Bakka qaamni koo na sodaachisaa na hollachiisaa akka tokko na godha. Inti har'a maalumaan ta'e jedhee tanan waan hin wallaale jechuudha. Yeroo kana jaarsi kun wanta gurraacha wayii bakka oksijiin ittiin kennamu saniin gadi baase jechuudha qoonqoo isaa kana keessaa. Maalidha wanti gurraachi kun jedhee oduman xayyafu akka tokko na godhe ammallee yoo yaadadhu akka tokko na godha. Achiin gilaafii koo kaawwadheen kan maamii koo afaanitti kaawwadheen isa san xarage jechuudha. Yeroo kana ammallee yoon ta'u na hollachiisa kutaa kana keessa. Ammallee ka'ee tanan immoo sa'aatii ilaalee sa'aatiidhaan nyaanni kennamaa fi nyaanni immoo gara handhuuruma bira xiqqoo akkana cinaatti banamee shiboon keessa galee achirraani aannan wanni akka bulluqaa wayii qorqoorroodhaan dhufa jechuudha mana yaalati. Isa sanan kennaafi isa san ka'ee kenneef jechuudha. Isa san ka'ee tan jaarsicha kanaa kennee yeroon jedhu bakka nyaata san kenneefi kan jedhe siruma akka tokko na godhe kutaa san keessa fiigi na godha. Achi giddumaan gad qabeyyoon gara na laalu hunduu warra rafan bichaadha namni ka'ee hin jiru. Sa'aatii nama deeme naannoo gara fejeriititti dhiyaachaa jira jechuudha. Ana qofatu taa'a galgala jechuudha. Yeroo hundumaa hunduu hin rafu ani immoo jaarsan eegaa bulaa ganama rafa jechuudha. Na aduu san bakka qaamni koo na hollataa na cannaqaa akka tokko na godha. Kutaa jaarsi jiru seeni naan godhu sirum giddumaan gad qabee taa'ee amma yoonan jaarsa bira dhaqeetu jaarsa kana lallaalu jaarsi kun akka duraanis miti duraanis shokossaa yoonan bira dhaqeetis afaaniin wanti dudubbadhe morma akka xiqqoon isa sochoosa. Amma guyyaa kana isa sochoosus waan tokkoon akka tokko ani jireenya kiyyatti immoo nama du'e argee hin beeku jechuudha haagisee sanii. Kanaaf amma bakka akka carraas mana barumsaatti waan ta'eef sa'aatii 5 yoo ta'u haati manaa namichaa kaate yeroo kaatu ijoollee kaasuuf jechuudha. Ani beeku kutaan jaarsatillee na jibbisiisee fiigi na godhaa akkasumas immoo jaarsis akka duraanii hin jiru maalidhaan jedheen
ishiinis fiiddee dhuftee jaarsa laaltee raawwattee fiiddee namicha kaastee deebitee achumaan namichi sirrifatee dafeetuma warra wanni itti dawwale jechuudha. Warra mana yaalaatti dawwale, narsootatti dawwale, narsoonni fiiganii gizuma sanni dhufanii hunduu hin kakka'e. Yeroo laphee jaarsichaadhaan ilaalan jaarsi du'e jechuudha. Erga du'eeyyuu turee jira, galgaluma du'eeyyuu jedhani. Yeroo san ani wallaala kiyya malee gizee qonqoo saasaniin wanti gurraatti ba'e san gizee san nafseen jaarsichaa ba'e jechuudha laala. Ani garuu hin beeku waan ta'eefini achi jaarsi kun dhimamaadha jedhanii hin yaanne maal akka ta'ee du'e mana yaalaa dhaqanii marammarsiisanii erga marammaramee cheekii godhamee jaarsa algaarratti hafe. Kan algaarra ciisuuf hudduun isaa mulaaxee akka mulaaxaa daldeechatti kan mulaaxee kan kinnu nyaata danda'e bakka sanii mataa isaa ol qabatee hin dandeenye jaarsa waggaa meeqa gizeen dhaquuyyuu gara waggaa lama akkasitti dhimameera kaalaala. Jaarsa kanaayyuu marammarsiisanii jechuudha jarri. Kana wanni isiniin jedhee fi namni tokko yoo du'e zim jedhameen awwaallamu jechuudha. Biyya kanatti marammaramee raajiin ka'amee lahallamee sanii booda awwaallama isinii jechuufanii waa'ee jaarsicha kaasee immoo ergan kaase viidiyoo lammataatiin jalqaba hanga xumuraa dhugaan dubbachuu hin danda'u. Gini isinitti hima jechuudha. Seenaa ilmi namaa seenaa nuti biyya Arabaatitti dabarsinu waan xiqqaa miti jechuudha. Asumarraan gara viidiyoo obboleettii keenyatti yoon deebi'e obboleettii koo akkuma isin jedhe jechuudha. Yoo niitiin ilmaa kan si rakkistu ta'ee hojiidha si rakkistu ta'e jaartiin kan si waa si jalaa kan baddu yookaan si jalaa kan miidhamtu yoo ta'e ati namicha si fidetti himiiti. Inni dalagaa mana keeyyachaallee dalaguu qabda, jaartis eeguu qabda gaafa isin jedhe jaartintu yoo waa taate ani ittiin gaafatamu jettee jala murteetti himte. Ani yookaan dalagaa mana yookaan dalagaa jaartiti malee ani lama hin danda'u jettee didullee mirga qabdasin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyya sumarraan angoolaba waan wajjin turtaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo horaa bulaa. Bye bye.